Maaki. Jaarsi kee yoo Dubaay dhufe kan Dubaay jaarsi kee yoo Dubaay dhufe keenya hundaati kan kee qofaa miti sin jechaa jirani bar. Maaki na dhaggeeffadhu waa siima. Maaki na dhaggeeffadhu waa siima. Jaarsa kan koo nam tokko dhadhee keessaan keessatti jechuu. Durgumti durbu dhadhee fooloo gaafattee na yaa subhaanallah wallahi billahi. Rabbiin bishaan taa'e seenaa ganna ku jechuudha akka kanatti hin ciraa. Ati koo sirruma waan ol butuu dandeessuu laate dheetumaan dhufe malee jechuu an jechuu qasaman billaa. Qoy waan sitti hima. Kasi fuudhe haala kana obboleetuma isatti haasa'u jira gaa. Dubaay fiduu deemta warri dubartiin Dubaay yoo sirraa fudhatte hoo? Yoo sirraa fudhatte hoo Dubaayitti? Naan jedhirri amma ollachiisaan na qabate mana keessaa bahee kaan jira bar gannoota oo fudhatan jedhin jaarsa kiyya. Waay. Yoo fudhattee yoo fakkeenya yoo fudhatan akkam goote akkana godhataa jirtaati bar bakka jaala isaa kan dhiiseeti dubartiin raayee jechuudha bar. Dhagee ati amma haala kanaan. Hadiidaa kanarra ciibseetan laal. Hadiidaa kanarra ciibseetan jechuu gogaa asii gadi jechuu asii gadi biyyaadhaan jechuu asii qatti godhe xiqqaa. Wallaahi abbaa manaa Muhammad Rasulullah. Wallaahi dukkaninatti shaayiti. Kana jechuun anaa kana ilaalilaa kana guddina isaa kana akkasitti ilaalaa tanti jarri nama lamaan gadi baasanii laal harka tokko hin ol kaasa'an kana. Wallaahi qalti. Yaalaa. Tafaataan hin jirtu. Ati haala kanaan duba jaarsa keetiif jaala kanuu dhiiste dubartuma raayee jechuun sanboota si dhiisee deemaree ati dubartiin raayee guddiste jaala kanuu qabdaa bara akka dubartiin biraallee dhuftee si malee akka jiru ati jaala kanuu qabdaaf jaalalaan qabachuu qabda malee humnaan qabachuu hin dandeessu bara. Abbaa manaa kiyya jechuun si jammar gaafa naqee itti heerume itti bira jira miti heerume miti biran jira miti gaafa naqee isa bira ga'u jechuun. Wallaahi faana isaa jechuudha akkana hachachee tan laal hachachee tan akkasitti jechuudha. Abbaa manaa kiyya hachachee ciisatti ol kan miicu ana jechuudha dhugaa jirtu sana. Ni miicu. Ati haayilenyaadha wallaahi jechuun nama sodaachisa oh my goodness. Kanarraa ammoo jechuun osoo nan kabaakabuu jechuun osoo nan kabaakabuu dingata. Amma dhageeffadha. Dhiirri tokko amma aannan. Dhadhaa irra buute taanaan. Ija isaa kana keessaa baaseen abbaa manaa kolleen ija isa gennoo irraa baaseetan jechuudha. Haaloo. Ija isaa keessaa baaseen harkaan qabee. Hello. Hay maal baasee cireen hojjetta haadhati yaa rabbii sodaadhuuti. Ija isaan keessaa baasaan siin jedhee bar ija isaa keessaa baaseen duwwaa isaa qabadhee waliin ta'a. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wallahi gurbaan bade anchi yaa'ii qabda oh my goodness hay amma dhiira bira teesseetu kan fidduuti ija kana miti ija kana waalaalanii bar ija kana waalaalan dingata narratti waalaala obboleessa isaa darbe fira isaa darbe taanaan ija kanaan gennoota biraa laala taanaan keessumaa fuudheetan harkarra kaa'ee jechuudha. Baadhee gadi baasee harkaan qabee ol galfadha kiyya. Maali amriin dilli kun maali haadhati yaa maalinni hay maalinni akkanatti dilli kun maalis la. Kan dilli kun maali? Jechuun yoo inni narraan laalee siin jedhee bee yoo inni narraan qara laalee siin jedhee bee yoo inni immoo laaluu dhisi buusi jettu seetan ajjadha jechuudha deemu. Yoo laalee saa deemu haafuu ture haafee guddoodha jettee Oromoon haa deemerra haafeetu guddaadha jaan haa deemuree deemes. Walaloo wayii irratti hojjedhee jaarsa kiyyaa jechuun walaloo wayii irratti hojjedhee gallakkiisa jechuun dhufanii jechuun masaanuu kennan godhattu lubbuu. Jaarsuma koo isan maati jechuun jaartii masaanuu kennan godhattu jennaanii
yoo ishiin naa dhiquudhaaf ganama subii kaatanii buna naa kooftanii naa danfistanii mana naa xaraguu ta'e kottaan jedheeni. Walii galla akkasitti. Agartee garaa isinii laaftu. Garaa agartee isinii jabaattuu miti. Yaa haadhatii rabbi si haa qarqaaru jaarsi keessanii rabbii imaanaa fi sabrii haa qabu sun dhaabbatumatti du'ee jira. Maal jira du'e ammoo? Walitti keenya tokkollee agartee du'aayi nutti Haaraan si waliin miti. Siidhaafillee Nageetti haadhatii hayyaa. Jaarsa kee ammaanuu du'ee jiraan jeemaan yaa'ii qabdaa ta'a. Maaliif du'e? Haa wono nama taa'ee bo'u jira ammoo nama ciragiseettu. Maaliif bo'e? Maal rakkate tokko hin qabu bee? Waa hunda nin guutaafi bi. Nin guutaafi waa hundallee. Way good. Amma saayibtiitiin tantee yoo jaarsa kan kee saayibtiitiin ta'e bilbiltee fi. Koi waa sitti waan yaadachiifte koi gaa. Guruppii wayiidhee godinyaa kan kootiin guruppii wayiidhee. Guruppii wajjin taphanna jedhee yaddu lamaan innaa bilbileetu anaafisiidhaan waliin haasofnu baay'ee wal jaallanna. Achumaan guruppii naan naqan yaadii keessaa wal gaafatannaan fakkaatee guyyaa naa dawwalu sanatti kutaa dhufe jee. Kutaa dhufee jennaa mee maaluma ta'e jedheen ani immoo kee kenni nan banadhaan jedheen. Na shakkisiise guyyaa sanaa kaasee. Ishi. Immoo kee kenni nan banadhaa gun jedhu gun immoo isaa kana fudhadhee banadhu shakkanatti kenna du'aa jechuun dirrisaa kun qabbanaa yeroo naa kan jedhu natti fakkaata jechuun natti beekame. Jaarsa kan kee kana fidime maali bareedaa dheete biyya fidi ilaalla. Isa waratan isa wajjiniin jiruun fidaa qoyka isa wajjiniin jiruun fidaa adiyoo isa waratan illee addan kutanii maali. Qomee guddisnee ilaalla haati akkatti namarra ciruu deemtu kan. Ciruu keessa baasee lafaa. Haloo Bilaal. Itti tufaa jaarsa kiyya tunti keessa nuti tufaa. Itti tufaa hundi keessa nu. Laalu maashaallah yoo jarrin jedhin. Yoo jarri maashaallah jedhin asirraan gadi buusa jechuudha. Kunoo ati jaarsa kunoo dhahaan. Dhagee dhahaa namatti namaa hin dhaayettee ilkee irraa cabsite isa ilkeen qabu jaarsa ta'e ilkee duraa cabdu. Wallahi jaarsa kiyya ilkee qabaachuutti wallahi konkonni isaa jechuu qasaman billaahi namni jechuu bareedina. Kunoo ati ilkeen qaburee argutti jira. Maashaallah jechuu dhiisitti tufi maashaallah naa jechuu dhabaatteennaan maashaallah jedhi kaa. Maashaallah jee bar kunoo garuu ilkeen xiqqishoo. Si'ii miti bar gadhee jalaatiin jedhani bar. Jikee sana badu yoo isin nyaatanii jiraatan hadha isin keessaa gada naqaa bulula. Hadha jechuudha garaan keessan minaan hin baadhati yoo isin baamanaa kuna jala nyaatan. Kaafamaa bulaa bas kalaas. Kaafamaa bultanii jechuun kaafamaa. Namni tokko maashaallah jeen jiru jalatti namni tokko ni kaafamtan qasaman billaahi ni kaafamtan. Warri maashaallah jedhe qofa najaa ba'a malee warri kaan ni kaafama. Teessanii na laalichu. Warri kolfaaru kun yeroo isin ganama kaatanu ilkeen keessan tokko tokkoon isinitti yaatee lafa habuutu. Warra maashaallah jedhe immoo jechuu kan inni jaallataa wajjin kan inni wajjin jiraachuuf yaada qabu wajjin isaa ursu jechuu. Gadheen koffitii bara asirra usi jetti bara tokko faayi usi jetti bara usi jetti biyyee nyaadhu isa kanaa gadi nyaadhu la isa kana nyaadhu wallaa isa kana nyaadhu. Sheek du'aa itti kadhu jira sanatti. Maasa ubbaa kun. Maaki gadi bu'a jaarsi kan koo dingata jechuun waan ajalaa ta'e maaki mana hidhaa geette. Maashaallah warra naan jedhe kana dhaqeetan aadii gaafadha jechuu keessaa. Wallaahi dhugaa rabbiin. Maal mana hidhaa nageessa?
Taanchi mana hidhaan Maaki maashaallah jedhiini jedhe juffa faamilii keeti maashaallah nama shanitu qofan maashaallah jedhe. Nama shanitu qofan maashaallah jedhe be. Maakiin ibsitaa. Duba dirqama. Maashaallah jedhanu maashaallah jechuun dhiisan nama kuma tokko 200 to'ataan wajju maashaallah jechuun dhiisan hin jennu jedha kunoo barbudaan keessa siyaa kaasaa bulu hadha bisi ayyuu abbaa manaa kootiin maashaallah jechuudha baate dhiiraaf dhalaadhaan jechuun waatti hin qabdu ijaallachuudhaaf farra hin qabdu. Shari'aan afur hayyamtii mi bakka afur waa lammaffaa jaarsite. Maaliif afur fuudha afurri hin qaraaniyan eddee sanatti hin qaraaniyan hin qaraawuslee. Hin qaraw. Yaa haalati yaa rabbi si agargaaru. Hin qaraw. Rabbi si agargaaru haala kan rakkoo hamaa keessa jirta.